daawwattoota keenya kan daawwachuutti jirtan Waliif TV irraa qophii galatoomaa keenyaadha. Akkuma kanaan dura simbiraan ga'aa turre egaa qophii galatoomaa keenyaatiin eenyuun galateeffataa, aadaan wal galateeffannaa keenyaa maal fakkaata, akkasumas ammoo guyyaa irraa sababeeffachuun egaa guyyaan har'aa guyyaatti gootni keenya qaalii Hacaaluu Hundeessaatti wareegamedha. Oolmaan uummata Oromoof oole akkasumas immoo oolmaan biyya keenyaaf oole namoonni akkamitti ibsu akkamittis galateeffatu kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Qopheessuun haga xumuraatti kan si waliin turtu an Kennaa Darajjeeti. Gama ogummaa kaameraatiin ammoo Lammii Salamoon na waliin tura. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaanis affeerraa keenya. Haga xumuraatti nu waliin tura. Hayyee yamamaa ta'uu keef galatoomii mee walaa baru. Hayyee maqaan kiyya Nugusee Kitaabaadhama. Maqaan koo Firoodhoon kan jedhama. Seefuu Tamaamnaan jedhani. Milkiyaas Barsiisaan jedhama. Biraanuu Tarrafaa. Aadaa wal galateeffannaa si biratti maal fakkaatami? Aadaa wal galateeffannaa akka naannoo keenyaatti iddoo guddaa qaba. Aadaa wal galateeffannaa kun naannoo keessanitti jira jettee ni amantaa? Nan amana. Hayyee aadaa wal galateeffannaa kun jira taanaan aadaa wal galateeffannaa keenya kana caalaa cimsachuuf maal gochuu qabna jettee akka keetti? Kunuunfachuu qabna. Maal goone kunuunfanna? Aadaa keenya guddisuudhaaf kallattii danda'amuun tattaafachuu qabna jedhee yaada. Hayyee ati jireenya kee keessatti namni kun oolmaa guddaa naa ooleeraa nama kana galateeffachuun barbaadaa namatti jettu ni jira? Eenyudhame? Harmee kiyya. Maqaan isaanii eenyu? Maqaan isaanii Dirribii Futtaasaa jedhamu. Eessa jiraatu? Asuma naannoo kibba lixa Shawaa jiraatu. Bakkuma jiranitti galanni koo isaan haa ga'uun jedha. Harmee keetiin sirba tokko nu affeerimi. Sirba Abbitoo Kabbadaa. Kan maal jedhu? Fageenya na dhowwe malee. Si yaaduun dhiisne. Sagaleen kiyyallee kan sirbaaf ta'u miti. Akkasumatti yaalii yoo jettan immoo hin ayyaalaman. Xiqqooma ishee nu yaali. Xiqqoo ishee fageenya na dhowwe malee si yaaduun himne haadha koo maaliin godhaa garuu fageenya taa'ammaatu nagaan ta'e. Hayyee galatoomi jaalala kee kana yookaan immoo galatoomi jettee haadha keetti himtee beektaa? Itti beeku. Maaliif ittiin himne? Yeroon arganne. Ilaalaa jiru ta'uu danda'a mee galatoomaa oolmaa naa ooltaniif isaanii jedhi. Hayyee kanaaf gamuma kana galatoomaa oolmaa naaf ooltaniif galatoomaa na guddisuu keessaniif kanneen ani hin beeknellee oolmaan isaan naaf oolan baay'ee ta'uu danda'a. Kanaaf gamanumaan galanni koo sinaa ga'u jechuun hin barbaada harmee kiyya. Gaaffii koo xumuraatiin ammoo har'a guyyaatti gootni keenya qaalii Hacaaluu Hundeessaatti wareegamedha. Mee ati Hacaaluu Hundeessaa akkamitti ibsitaa akkamitti immoo galateeffattaanii? Hacaaluu Hundeessaa oolmaan inni saba kanaaf oole oolmaa baay'ee waan ta'eef kanaaf innis galanni isaa kan dhumu waan hin taaneef galata guddaa qaba jedhee amana. Hacaaluu Hundeessaa egaa biyyeen isatti salphattu oolmaa uummata Oromootiif ooleef haa galatoomiidha. Galatoomii eeyyamamaa ta'uu keef mee aadaan wal galateeffannaa si biratti maal fakkaata? Aadaa wal galateeffannaa aadaadhuma abbaa Oromoo waan dhufeef aadaan galateeffannaa na biratti akka waa tokkotti na ilaala. Aadaan wal galateeffannaa kun jira jettee yaaddaa yeroo ammaa kana? Aadaa wal galateeffannaa iddoo tokkotti hin jira. Uummata keenya keessatti gaafa ilaaltu namoonni tokko tokko nama irraa waa tokko galateeffata waa baay'ee jira beektaa? Ana biratti aadaa wal galateeffannaa akka tokkotti ilaala. Si biratti ni jira aadaa wal galateeffannaa kun? Hin jira. Aadaa wal galateeffannaa kana sirriitti cimsuuf maal gochuu qabna jettaati? Nama galateeffachuun cimu tokko irratti galateeffachuu qabda. Namni tokko gaafa waa tokko siif godhu hin galateeffata. Fakkeenyaaf yaada kee gaafa naaf laattu yaada kee waan alaatiif galatoomis hin jedhi si bira darba. Eenyu aadaadha. Kanaafiyyuu aadaa wal galateeffannaa keenya kana cimsachuu qabna jettaati akka? Akka kootti cimsachuu qabna jedhee yaadan. Mee ati nama jireenya koo keessatti oolmaa guddaa naa ooleera akkasumas ammoo namni kun galateeffatamuu qaba namni ati jettu ni jira? Hin jira. Eenyudha? Obboleessa kootii innis ilma isuma kootiiti. Mee maqaa isaanii nuuf himi lamaan isaaniiyyuu? Ilma Mulgeetaa Kabbadaa jedhama. Nama baay'ee baay'ee akka tokkotti akka nama tokkotti nama galateeffadhudha. Maal waan sii godheef galateeffattame? Biyya kana keessa gaafa nufu eenyumayyuu hin beekun ture jenna. Kaza eenyumayyuu hin beekuti ofitti na waamee bakka akka obboleessaatti akka abbaatti akka haadhaatti ofitti na qabee waanuma tokko waan na gochuu qabu tokkoon akka obboleessaatti bakka
ofitti na qabee na guddisaa waan na gochuu qabu na gorsaanillee waan bira dhaabbachuu na ammalullee akka na bira dhaabbachaan turee fi tokko akka nama tokkotti san galateeffadha. Kan biraa isaatiin ala namni ati galateeffachuu barbaaddu ni jira? Isaatiin itti galateeffachuu kan barbaadu kan biraa dabalataan armee koodha. Maqaan isaanii eenyu? Maqaan isaanii Daandanii Alamuu jedhamti. Eessa jiraatu? Dirreencin irra jiraatti. Ganda Buyyamaa Urgaanaa Dirreencin irra jiraatti. Baay'een galateeffadha. Akka nama tokkotti natti dadhabde na guddistee yoona kana na geessedha. Itti himtee beektaa armee keetiin? Yeroo dawwalee fi armee koo baay'ee si jaalladha jedhee itti himuu nan danda'a. Maaliif haadha koo waan taateef iyyuu akkaataatti isheen na guddifte waan hin beekuuf ittiin himanii yeroo na argine. Hayyee gaaffii koo xumuraatiin ammoo torbeen kun torbee Hacaaluudha. Keessumatti immoo guyyaan kun guyyaa inni itti wareegamedha. Mee ati Hacaaluutiin akkamitti ibsita? Akkamittis ammoo sagalateeffatta? Hacaaluu inni ibsina yoo jenne yaada ittiin ibsinu hin qabnu baay'ee. Yaada ittiin kana ibsina jenne waan isaan jennu tokko waan qabnu hin jirudha. Tokko aartiidha. Aartii uummata Oromooti. Ija uummata Oromooti. Aadaatillee akkuma namni isin jedhillee waan tokko tokkotti uummata keenya bira dhaabbachuudhaan yaada isaatiin hundaa isaatiin isa bira waan dhaabbachuudhaan nama galateeffamuu qabda tokkollee akka kootti. Akka kanaafi wanti isaa kun baay'ee natti tola baay'ee na gammachiisee jechuudha. Sirba isaa keessaa tokko nuu jedhime. Sirba Hacaaluu keessaa kanatti yaadattu kan jaallattu. Sirba isaa keessaallee amantaa Pirotestaantiidha. Sirbaaf illee yemaa miti garuu tokko walaloo isaas jechuun hin danda'a. Hin danda'ama walaloo isaas jechuu ni dandeessa. Galatooma kan jedhu galatoomii kan jedhu tokko jira. Aadaan wal galateeffannaa si biratti maal fakkaatami? Aadaan galateeffannaa nama hin jaallu tokko jechuudha. Bakka akkuma nam tokkoottiin salaala nan jaalla garuu kanaafuu kan hacee immoo haceen hunduma keenya keessa jira waan ta'eef kan hacee hunduma caala jaalalli haceedhaa qabu kan dheebsuu hin danda'u daangaa hin qabu jechuudha. Kanaafuu siif namni tokko kan galateeffatamu maal yoo sii godheedha? Yoon anis wanta narraa eegamu yoon godhe innis wanta sarraa eegamu yoonaa godheedha kan galateeffatamuu qabu. Aadaa wal galateeffannaa si bira hin jira hin galateeffatta nama? Gaariidha akkas taanaan jireenya kee keessatti hagaarraatti nama oolmaa naa ooleera namni kun galateeffatamuu qabaa namni ati jettu ni jira? Ni jira. Eenyu isaan? Abbaa kooti. Maqaan isaanii eenyu jedhamu? Tamaam. Tamaam eenyu? Abbaa garoo. Abbaan kee maal sii godheef maal waan sii godheef galateeffatta? Addatti jechuudha warra kaanirraa adda baastee kan isa galateeffattuuf maal waan sii godheefidha? Tokkoffaa abbaa kiyya waan ta'eef iddoo guddaan isaa qabaa. Lammaffaa immoo nan jaalla baay'ee eenyuun walitti nan jaalla caalchiseetuma jechuudha. Mee abbaa keef sirba tokko nu affeerimee xiqqoo ishee irraatii nu jedhi. Sirba akkamii? Sirbuma abbaaf ta'a kan jettee yaaddu sirba tokko nu jedhi. Sirba kana dabaruu hin danda'u dhugaa waqa. Sirbuma tokko nu affeeri. Ati sirba Hacaaluu sana affeeri. Sirba Hacaaluu isa kam? Oolmaa kee tolfaatee kan jedhu sana. Hayyee dhumarratti ammoo torbeen kun torbee Hacaaluu ture keessattuu immoo guyyaan kun guyyaatti gootni keenya qaalii Hacaaluu Hundeessaatti wareegamedha. Mee ati Hacaaluutiin akkamitti ibsita akkasumas ammoo akkamitti isa galateeffatta oolmaanni uummata kanaaf oole akkamitti galateeffatta? Haceen kana jedhee wanta ibsu hin qabu. Haceen hunduma keenya keessa jira waan ta'eedhaafu Haceen naman baay'ee jaalladhu qaamaan illee beekuu dhabaadhus sirba isaa hundaa'uu nan jaalladha wanta ta'eef kanaafuu Haceen kanuma hunda keenyaati jechuun barbaada. Kan Hacee wanta jedhee ibsu hin qabu natti jabaata dhugaa. Aadaan wal galateeffannaa si bira ni jira? Hin jira. Nama galateeffattee ni beektaa? Namni tokko immoo maal waan sii godheef galateeffatamuu qaba jettee yaaddaati. Namni ati galateeffattu tokko oolmaa akkamii si ooleetu? Walumaa galatti namni tokko galateeffatamuu qaba kan jettu yoo maal godheedha? Oolmaan namaaf oole tola inni namaaf oole ilaalte nama tokko galateeffachuu dandeessa. Hayyee ati jireenya kee keessatti nama oolmaa guddaanaa ooleeraa namni kun galateeffatamuu qaba namni ati jettu ni jira? Ni jira. Eenyudha? Armee kiyya. Maqaan isaanii eenyu? Lisoo Tolasaa jedhamti. Eessa jiraatu? Godina Walisoo aanaa ammayyaati. Armeen kiyyaa oolmaa baay'ee naaf oolte waan baay'ee naa taate kanaaf armee kiyyaa baay'een galateeffadha. Umurii naaf dheeradhu naaf jiraadhuun jedhaan. Akka isaan galateeffattu itti himtee beektaa? Galatoomii armee koo jettee ni beektaa? Yeroo hunda nan galateeffadha.
Ishiinis yeroo baay'ee waliin dabarsinaa naa yaaddii naaf dhiphatti dhiphanne ishii kan argeen naaf jiraadhu guyyaa tokko dadhabbii kee kana inumaan sii baasedhe ittumaan himaa jira. Ayyee mee sirba tokko sirba jaallattu harmee keef ni ta'a kan jettee yaaddu tokko nu affeerimi. Nan affeera ture garuu sirbuu fi baay'ee naan eeyyamamaa miti. Sirbuma maqaa beektu tokko hin jiru nuti istiidiyoo irratti siif ufsiisna. Sirbi garuu an amantaan kopheen dheedha waan ta'eef sirba bitoo otoo naa affeeranii baay'ee natti tola jechuudha. Ayyee sirba bitoo isa maal jedhu? Armeessa jedhu armeessaaf. Fageenyaan na dhoowweef malee. Xumuraa irratti torbeen kun torbee Hacaaluudha. Keessattuu immoo guyyaan kun guyyaa inni itti wareegamedha. Mee ati Hacaaluu akkamitti ibsitaa? Akkasumas ammoo akkamitti galateeffattaanii oolmaanni nuuf ooleef oolmaanni uummata Oromoof ooleef akkamitti galateeffatta? Haceen egaa akkatti ibsan namatti ulfaata. Oolmaa guddaa uummata Oromoof oole. Haceen beekaa keenya, qaroo keenya, nama guddaadha, nama ija keenya argituu keenya. Egaa torbeen kun torbee isaati. Nuuf jedhaadhu boolli kee daadhii naa guutu. Jenna ka maal jenna waan bira? Ayyee aadaa wal galateeffannaa si bira ni jira? Jira. Mee ati jireenya kee keessatti nama oolmaa guddaa si oole namni kun galateeffatamuu qaba namni ati jettu ni jira? Jira. Eenyudha? Maazarii koo. Maqaan isaanii eenyu? Muluu Tarrafaa. Mee maazarii kee faana hariiroo isin qabdan maal fakkaata? Hariiroon nuti waliin qabnu bakka yeroon barnootaa illee baradhu deeggarsa guddaa naa goote na gargaartee hamma sadarkaa irraatti illee barataa jira deebi'ee immoo baay'ee bakka jijjiirama guddaa illee naa goote waan turteef baay'een ishii galateeffadha. Ittaasuudhaan obboleessa koo Dayyanii Tarrafaa innis akkasuma na bukkee dhaabatee na deeggaruu na gargaaruudhaan baay'een isa galateeffata kan hin jedhu. Daawwattoota keenya jaallatamoo qophiin keenya galatoomaarraa gammaatti kan daawwattan ture. Egaa akkuma ilaalaa turtan namoonni baay'ee harmee isaanii, abbaa isaanii akkasumas obboloota isaanii galateeffachaa turan. Akkasumas ammoo guyyaan har'aa guyyaatti gootni keenya qaalii Hacaaluu Hundeessaa wareegame nutis guyyicha sababa godhachuun Hacaaluutiin akkamitti ibsitu akkasumas ammoo akkamitti galateeffattu jennee gaafannee ture. Namoonni baay'ee egaa Hacaaluun jechatti isa galateeffannuu qabnu goota keenya qaaliidha jechaa turan. Egaan qophiin keenya galatoomaarraas hagammaatti kan daawwattan ture. Qopheessuun kan si waliin turte an Kennaa Darajjeeti. Gama ogummaa kaameraatiin ammoo Lammii Salamoon na waliin ture. Torban qophii galatoomaa biraatiin haga walitti deebinutti torban nagaa isiniif haa ta'u nagaatti tura.